Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti konferansiin hundee paartii liigii dubartootaa kurmaana sadaffaa gaggeeffame. Konferansicha irratti itti gaafatamtuun liigii dubartootaa magaalaa Adaamaa Dr. Galaanee Fiqaaduu dabalatee hooggantoonni liigii dubartootaa sadarkaan jiranii fi jiraattonni magaalichaa hirmaatanii jiru. Haasawa baniinsaa kan taasisan itti gaafatamtuun liigii dubartootaa magaalaa Adaamaa Dr. Galaanee Fiqaaduu akka jedhanitti akka magaalichaatti dubartoonni hirmaannaa hunda galeessa taasisuun jijjiirama qabatamaa fidaa jiraachuu himuun fuuldurattis tokkummaa isaanii cimsuun kutannoon hojjechuu qabu jedhan. Dubartoonni keenya dinagdee hawaasummaa nageenya naannoo keessanii eeggachuu keessatti gahee guddaa baay'ee baatanii jirtu. Keessumaa sagantaa shaayii bunaa qopheessuudhaan akkasumas milishaa keessatti hirmaachuudhaan gaachana sirnaa keessatti hirmaachuudhaan nageenya biyya kanaaf magaalaa keenya eegsisuu keessatti dubartoonni keenya gahee leencaa taphatanii jirtu jechuudha. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalichaa Aadde Ra'iisaa Juneedii gama isaaniitiin kaayyoon konferansii kanaa hojiilee dubartoonni gama hundaanuu hirmaannaa cimaa taasisuun hojjetan keessatti milkaa'inoota gurguddoo hanga ammaatti galmaa'an maal akka fakkaatu wal hubachiisuuf yaadameeti jedhan. Akkuma beekamu konferansii liigii dubartootaa kurmaana sadaffaa bara 2016 akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti yoo kabajnu bu'aawwan gurguddaa dubartoonni keenya gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin, gama dinagdeetiin, gama nageenyaatiin, gama eebba piroojeektii magaalaa keenyaatiin magaalaa Adaamaa smart godhuudhaan magaalaa Adaamaa nageenya si eegsisuudhaan magaalaa Adaamaa injifannoo gurguddaa akka biyyaatti fakkeenya addunyaa akka taatu godhuu keessatti gahee gurguddaa taphatan as keessatti gabaasni tokko lamaan sirrii dhiyaata. Konferansicha irratti gabaasni raawwii hojii kurmaana sadaffaa kan dhiyaate yoo ta'u kaayyoo paartii badhaadhinaa galmaan ga'uuf qabsoon dubartoonni taasisaa jiran fooyyee qabaachuu, hojii nageenya eegsisuu fi diinagdeen of danda'uuf hirmaannaan dubartoonni taasisan fooyya'insa argisiisuu ibsameera. Gama biraatiin fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojjechuu keessatti hooggansa biratti hanqinni hojii jiraachuu, marii seelii taasisuu keessatti harcaatiin jiraachuu fi karoora galmaan ga'uuf qaamni hunduu qixa sirrii ta'een hojjechuu keessatti hanqinni mul'achuu ibsameera. Hirmaattonni tokko tokko konferansicha irratti yaada kennaniin akka jedhanitti fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojiin hojjetamaa jiru gaarii ta'us fuuldurattis dubartoota qixa dhiiraa hirmaachisuun bu'aa caalmaa fiduuf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamuu qaba jedhan. Kurmaana sadaffaa kana keessatti hojiin hojjetame kaminni hoo jedhame biyyi teenya biyya misoomaan guddatte argaa jirra. Dr. Abiy Ahmed wanne baay'eetu tutuqaa jira. Biyya homaa hin qabnetti biyya duwwaatti dhufeetoo wanta baay'ee hojjechaa jira. Isa jalatti immoo warri hojjechaa jiramu dubartoonni harka qal'iyyoota hoggaa jedhamu warra harka dheeratutu gadi ba'e malee warri harka qallate gadi hin baane. Iddoo kiyyatti iddoon ani jiru irratti dubartoonni teenya deeggarsa inumaa hin arganne. Dubartoonni keenya barachuu qofa miti akkasumas misooma adda addaa irratti hojjetaa jiru. Warroota misooma hojjetaniifis akkuma hojjetan ta'ee akkasumas immoo warroota barnoota digirii ofii qabatanii akkasumas nama barannoo iddoo tokko ta'anii ilaalamanii isaan irratti xiyyeeffannoon isin qabdan maal fakkaataa jedhu gaaffii qaba jechuudha.